Himatamtoonni galmee obbo Jawaar Mohaammed fa'aa jalatti himatamanii turan eegdota Jawaar keessaa dabalatee namoonni 5 dhibee COVID-19 qabamanii jiraachuun himame. Gaazexeessaan lammii Keeniyaa Yaasiin Jummaa jedhamus guyyaa kaleessaa beellama mana murtii qabaatus sababa dhibee koronaa kanaan qabameef mana murtii osoo hin dhiyaatin hafuu himan abukaatoon isaanii. Kanneen guyyaa kaleessaa hagayya 13 barkoom 2020 mana murtii dhiyaachuuf turanii fi sababa COVID-19 qabamaniif dhaddacha raafa ilaalchisuun garee abukaatota dhimma isaanii hordofaa jiran keessa ogeessa seeraa obbo Kadir Buloo bilbilaan dubbifnee jira. Gaa'een waa'ee Jumaa ilaalchisee kaleessa dhaddachi qabaa tureen mana murtii Araadaatti beellama qabaa ture. Haa ta'u malee akka dhaqaan galmee wantoota jedhaa bu'ee Jawaar illee tasa nu waamanii jennaan nama furiin garas deemnee ijoolleen biraa immoo achi deemanii turan hojjetaa deemanii Araadaa deemanii turan Araadaatti jadi buat beatrice ini polisi bekerja kreatif koronaan waan qabameeti adda barantaan itu akka aja namni qabame kunniin lakkoofsatti warra galmee Jawaar jala jiran. Yaa inni Jawaar waliin jiran ijoollee nama shantu qabamu. Namni shanan kun dhaddacha gaanii koronaan qabamanii inni tajaajilu. Lammii Keeniyaa kun Yaasiin Jummaa asiin dura mirgoobii isaa akka eegameetu himamaa ture. Haa ta'u garuu isaas ta'ee gaazexeessaa Mallasaa Dirribsaa fi namoonni biroo mirgoobiitti manni murtii akka gadi dhiifan ajaja dabarse deebi'anis mana hidhaa akka tursiifaman godhamanii amma gaazexeessaan kunillee COVID-19 qabamuu isaa miidiyaaleen biyya Keeniyaa hedduu illee gabaasaa jiru. Waan kana quba qabdanii? Himan dhaddacha himaniiran kaleessa beeku reediyoontii warraan natti maniiran inni qabamee dhaddacha irratti dhiyaannee jedha. Maal jennaan poolisiin dhiyaatee maaf hin dhiyeessine jennaan koovidiin qabamee jira kanaaf adda ofiitti kwaarantaayinii seeneeraa jedhan akkasumatti bakka biraa hundaan poolisiimatti dhaanuu sun keessatti. Ija seeraatiin mee isin abukaatoodha nama manni murtii mirga ofiitiin haa bahu jedhamee deebamee gama qondaalota mootummaatiin poolisaatiin tursiifamuun kun akkamitti ilaalama? Bilisummaa mana murtii akka uummanni shakkii irraa qabaatu hin godhu akkamitti ilaalama wanti kun? Akka seeraatitti waan kana uummatatu falmee ture. Dhimma isaanii isa qofaa miti nama gara 10 namni gubbaa nama biyya alaa ta'eetti kaapitalaayizii ta'an malee nama 10 jarri. Gara kanarratti isuma waliin wabiin gadhiifamee galmee lamatu ture. Ibsaa Ibraahimiif galmee waamoo Ibsaa Ibraahimii fi Abdulkariim Diimamaa fi Jummaa wajjin galmee jedhamu ture bakka nama ture galmee lama ture. Galmee kanarratti jarri kuni manni murtii laalee kennu nama tokko manni murtii poolisiin shakkuuf deema jiraachi garuu shakkii isaa kana ragaan mirkaneeffachuu qaba. Haa ta'u malee galmeen isaa naga godhatamu waa laallamu wanti mirkaneessuu jiraatu yoo kan hin taane ammoo galmeen kanneen ragaa tokko malee hidheetti kaa'uun seeraan ala seerrileen hayyamuu fi galu. Akkaatuma kanaan manni murtii galmee fichiisee galmee isaanii qorate jara kana wanti yakka dalagu wanti mirkaneessu akka illee jiru jedhee mirga wabiitiin gadhiisa. Cinaa tokko qarshii 3,000 cinaa tokko qarshii 4,000 gadhiisa. Akkaatuma kanaan ajaja manni murtii kabajamuu gadhiisuuf fayyamaan taane maal godhanii oliyyata irratti gaafatan. Oliyyata kana irratti miidhaane manni murtii galmee qoratee ajaa'ibni manni murtii dakatti jara kanaaf ijoollee nama gara 10 kanaaf Yaasiin Jumaa dabalatee mirga wabiitiin haa bayan ka jedhu sirriidha. Sababni isaallee maali? Galmee qorannoo poolisii irraa akka hubatametti jarri kun yakki dalagan jechuun ragaa wanti nuti kana hojjeteef manni murtii kana ajajuun yookaan mirga wabiitiin haa balu jechuun sirriidha jedhee murteesse. Achiin booda maaltu dalagamee nuu akkaataa seerri jirutti seerri kabajamuu qabaataa isin agarsiisuu qabanii haa ta'u malee maal goote poolisiin achi hin baafne fuutee poolisiin federaalaa fuutee poolisii finfinnee waan shakka jira jedhanii itti kennanii achi yeroo guyyaa 14 irratti gaafatan nama 4 hin taane tokko anaayyuu tokkummaan jiranii dagamee fuqaaduutiif gaanti kolee hin jedhan abukaatoon akkilatiif fi taanii jaannee achirratti yeroo dhiyaannu lakkee kabajaa manni murtii namni tokko waan takkaan yeroo lama himatamuu seerri illee hin ayyamu. Galmee qoratame irratti immoo yakka hin qaban jedhee bahee jira. Amma ammoo wanti shakkame jedhamee nu dhiyaate ammoo kuni dhimma takka. Dhimma takkarraan waan yakka hin dalamne manni murtii irratti kan
mirkaneessa akka irratti ragaa mirkaneessituu mirkaneessatti kun ammoo dhimma saniin deebisaa dhiyeessuun kaayyoo biraa osoo hin taane ajaja mana murtii diduudhaan maamiltoota keenya kana seeraan ala hidhaa jala akka turanii godhuudha. Kun ammoo mirga seerri nama shakkameef kennameef mirga sochii isaaniitiif seeratti heerri biyyattii kenneefillee kan faallaa waan ta'eef kabajaman murtii nuuf jaraaf osoo hin taane ibn argimentii keessa kan ture jaraaf osoo hin taane kabaja mana murtii kanaafuu jecha maali mana murtii kabajamuu qabaata ajajni isaa kabajamuu qabaata. Kanaafuu kan irraa fuudhuu hin qabu. Isaan kan jedhan maali poolisiin qabeessanii turan intelijensiitti dhabee nutti deebi'an. Intelijensiin haa fiduu jenne naannoo eega filetti intelijensii dhugaadha. Sekiriitii nama maraatu biyyattii eeguun gaariidha. Garuu nama yakka hin dalanne irratti ajaja mana murtii irra darbeeti yookaan jibseeti nama kana hidhaa irraa akka ta'u haasuu jechuu waan hin dandeenye. Kabaji moteetu nutuu jecha jara kanatti yeroo qorannaa bultii 14 kennuu hin qabdanii jennee falmine. Oduu erga istiidiyoo seenne nu dhaqqabdeen ammoo gareen abukaatotaa dhimma Jawaar Mohaammed fa'aa hordofaa turan har'a waaree booda akka obbo Jawaar Mohaammed waliin qunnamne dhowwamuun himame sababni maalidha jennee gaafannus mana murtii geeffamee jira kan jedhu nuuf himan jedhan abukaatoo fi ogeessi seeraa obbo Ibsaa Gammadaa. Obbo Jawaar fa'aa beellamni isaanii wixata dhufu ta'uu ibsuun guyyaa har'aa abukaatoon akka isaan qunnamnee wajjin hin mari'anneef jecha irraa nu ittisuu akka hin oolle shakkina jedhan obbo Ibsaa Gammadaa yaada isaanii bilbilaan OMN'f kennaniin. Har'a guyyaan jimaataa torban keessatti guyyaa sadii arguu dandeenya akkasitti sagantaan nu qabamee ture. Wiixata roobii fi jimaata haaluma kanaan ganama gareen tokko Jawaar Mohaammed fa'aa dubbisuuf darbee ture. Garuu yeroo gabaabduu waan ta'eef waan haasa'uu danda'an citachuu hin dandeenye sa'a booda akka deebinu jedhamee sa'aatii booda Jawaar Mohaammed fa'aa dubbisuudhaaf gareen abukaatotaa ture. Garuu wayita balbala irratti gaafannu mana murtii deemanii waan jiraniif dubbisuu hin dandeessan jedhani. Egaa kan hubeennutti beellamni mana murtii nuti beeknu hin jiru. Beellamni hin jiru. Jawaar Mohaammed har'a beellama hin qabu. Warri kaanis hin qaban jechuudha. Mee sababni tarii beellamaan alatti Jawaar Mohaammed fa'aa zaaboodha kana mana murtii geeffaman jedhaman kun maalidha? Waan kana gadi fageenyaan hubachuuf yaaliin gootan jira gareen abukaatotaa? Qulqulleeffachuudhaaf yaalii goonee jirra. Akka abukaatoo wajjin waliin qunnamne barbaadamee waan jiru nutti fakkaata. Maaliif mana murtiittis waan dhiyaatee miti. Odeeffannoon maatii irraa arganne akka ibsutti obbo Jawaar Mohaammed immoo waan biraati kan himame jechuudha. Abukaatonni hin dhufne jedhaniiti Jawaar Mohaammed himanii. Kara biraatiin ammoo alatti Jawaar mana murtii deemee jira argachuu hin dandeessan jedhanii jechuudha. Kanarraa kan hubachuu dandeenyu akka argachuu hin barbaanne addaan dhoowwaa jiraachuu isaaniiti. Maaliif beellamni ragaa dhaga'uu wiixatatti beellamamee waan jiruuf san akka hin mari'anne yookaan akka hin dubbanne barbaadanii fakkaata. Oduma walqabateen gaazexeessaan Oromiyaa Miidiyaa Neetwork Guyyoo Waariyoo Mishaa Adam obbo Dajanee Xaafaa Shamsaddiin Xaafii namni Koorsaa jedhaman guyyaarraa mana murtiitti dhiyaachuu isaanii ogeessi seeraa obbo Kadir Bulloo ibsan. Daddachi mana murtii hagayya 18 barkum 2012tti akka lakkoofsa Itoophiyaatti beellamamus himaniiru. Haadha uffature ka guyyoo takka jedhi ka Shamsaddiin lama jedhi sadaffaa ammoo kan Mishaatiif Dajanee Xaafaa fa'aa beellama darbee irratti falmeetu ka'ee ture keessatti waa'ee guyyoo irratti guyyoon akka daddachara wanti kaasimaatitti fakkaate. Ana yakka dalagee odoo hin taane nama irratti yakka namni hin dalanne akka ragaa bahuu dhiibbaan irra godhaaranii humnanii bakkee bina fidanii abbaa alangaa waliin akkana na doorsisaa jiranii maatiin kiyyallee rakkoo keessa akkana sodaa keessa jirraa jedhan. Kana maali jedhaan gaafatee jennaani Jawaari maanijara kiyya yookaan alaqaa kiyya gaafatamaa kiyya akka jedhu barbaadan jedhan jarri ka barbaadanii jedhu. Ani garuu ka jedheeni lakki Jawaari ani amantii jechuu qabni. Ani gaafatamaan kiyya Dajanee guutamaatii fi girmaa guutamaati malee ani isaa wayitu itti gaafatamaa kiyya ta'een beeku. Enjiru keessattuu ani editarii kiyya waliin Dajanee guutamaa waliin malee
jara kaawwan waan mara wayiitu hin qabu jedhee deebisee jira. Boorana irraa abbaa gadaatii fi maatii kiyya abbeeraa kiyya yookaan obboleessa abbaa kiyyaatii namni kaawwa waamanii ana akka waan kana amanu jedhuuf yaalii godhanii turanii. Garuu maatiin kiyya maal jedhan abbeeronni kiyya kan jedhame Oromoon karaa miti dhugaan duuti waan hin beekne irratti dhagaa baateeti nama dhugaan qaba yakka hin dalanne yakka mara jechuun yookaan dhagaa irratti bahuun jedhanii muratanii natti yaan jedhanii anillee dhugaaf du'a malee ani wakka Jawaarii waliin itti namtii hin qabu. Jedhee akkaataa kana deebisee jedhee deddeebii irratti illee ibsee ture. Inni zakee noo zakoo waan jedhutu jira. Beeksisni irratti beekan. Fakkeenyaaf ogeessi seeraatti ogeessi akka wannaa kunniin waan jiwaan jiru duntaan waan godhee irratti gaafatamuu qabaata malee fakkeenya kanaafuu namichi kun jecha kanarratti wanti inni dalage maali? Wanti inni dabarse maali? Yakki inni dalage maali laallamuu qaba malee waan isanii laallee waan dura jira gaafatamuu hin qabudha waan jedhuufi namni kun sagantaanni balleessee irratti fakkeenyaaf inni akka jedhutti 18 irraa eegalee erga fayyisaa beellisaa gaafateen intarvii godheen booda hojii irratti hin argamne. Kanaafuu waan ani ilaaleen na gaafataa waan jiru waan jiruufi namni kun galmee isaa waan inni dalage yakka isaa addaan baasee gaafateeti nama kana bilisaan gahe yookaan yookiin gadhiisuu qaba jedhee falmii kaafnee dhufe. Dhumarra manni musliimaa jedhe dhumarratti nuti jenne lakki nama kana qaamni yakka dalagu kaayyoo seeraa nama yakka dalage qorachuudha malee nama tokko nama yakka hin dalanne irratti yakka dalage jedhanii sobaan irratti dhiyeessu waan hin taane namni kun ammoo kan hin jiru jedhee qofa hidhamee taa'uu hin qabu mirgoobiin waan eegamu jennee gaafannee ture. Kanaan booda manni murtii haga yeroo waan hin argannee galmee qorachuuf hin danda'u jireeti guyyaa haadhaatitti bulchee akka ammoo maal nuun jedhee akka qoratetti poolisiin yeroo 14 gaafate kana gaafa 14 waan gaafateefi kanaafuu bultii 14 keessaa bultii 10 kenneefii jira jireeti gaafa 18 akka dhiyaatan jireetti ajaja kennu. Qeerroo fi qarreen guddaa fi xiqqaan tokkummaadhaan wal ijaaree qabsoo finiinsuu qaba jechuun qeerroon Amboon irraa bilbilaan dubbifne Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himani. Oromoon hundi roorroo tana ofirraa qolachuudhaaf of qopheessuu qabas jedhan. Maamad Morkamaa dhimma kanarratti qeerroo Amboo dubbisuun waan qindeesse qaba. Qeerroo fi qarreen godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessa jiraatan uummanni Oromoo hundi tokkummaadhaan ka'ee falmatti seenuu qaba jechuudhaan dubbatan. Giddu gala qabsoo Oromoo kan taateen magaalaan Amboo yeroo takkaaf illee diinaaf jilbifattee hin beektu kan jedhu jiraatan garasii dubbifne kun adeemsi mootummaan Itoophiyaa itti adeemaa jiru kun sirna nafxanyaa durii san deebisuun kallattimaan uummata Oromoo gabrummaa durii san jalatti kan deebisu waan ta'eef uummanni Oromoo falmachuu malee falli tokkollee akka hin jirre beekuu qaba jechuun dubbata. Hooggantoota fi hayyoota Oromoo hunda ukkaamsee hidhuun abbootii qabeenya Oromootaan hundarratti tarkaanfii fudhachuun qeerroo fi qarreen magaalota Oromiyaa keessa jiran adamsanii jumlaan hidhuun kun toffii mootummaan Itoophiyaa uummata Oromootiif qabu waan ta'eef biyya keenya irratti tuffatamnee hin jiraannu baanee falmachuu qabna jechuudhaan namni Amboorraa bilbilaan dubbifne Oromiyaa miidiyaa neetwoorkiitti himeera. Karaa kiyyaadhaan Oromoo kamiifiyyuu dhaamsan abbaan keenya haati dhugaan abbaan keenya dhugaan Oromoodha. Akkasuma qeerroon hundinuu qeerroo kan jiraatan dhiiga Oromummaa isaanii kan qaban akka uummata Walaayittaa samoon darbe taasisan hundayyuu ba'anii bakka fincila isaanii hundayyuu agarsiisan isaan caalammoo nuti immoo konfiis goonee isaanirraa fudhannee immoo nuti caalatti akka isaanii caalatti nuti immoo hojiin agarsiisuudha. Afaan bicheen osoo hin taane dub hojiidhaanis agarsiisuu qabna. Bakka waan hundinuyyuu bakka amma jiraannu bakka uummata Oromoo kan ta'an hundinuu hundi keenya illee dhimma namni tokko afuu qaba. Bakka hundi tokko eenyummaa keenya falmuu qabna. Amma dhumaarratti amma hundi lafarraa qaragamnutti amma lafarraa dubuudannee dhimmitti yoo dhimma yoo jiraanna kanaaf immoo lubbuu kan jiraatu bilisummaa madda. Bakka seeni jechuun qarree jaartii jaarta osoo hin jedhin warri Oromummaa keessa ammayyuu kan hin jiru eenyummaa isaatti falmuu qaba. Eenyummaa Oromummaa falmuu qaba amma qalamnee dhimmitti bakka. Walumaa galatti uummanni Oromoo qabsoo wareega hedduu itti kafalee fi hooggantoota isaa itti dhabe kana dhiisee kan manatti galu osoo hin taane falmaa wal irraa hin dhaabbanne godhuu qaba jechuudhaan jiraataan Amboorraa dubbifne kan dhaamsa isaa dabarfate. Uummanni Oromoo kabajaa isaaf mala argachuun wareegama barbaachisaa ta'e hunda kafaluu qaba jedhan qeerroof qarreen godina Iluu Abbaa Booraarraa dubbifne. Mootummaan biyya bulchaa jiru hayyoota keenya hidhuu fi ajjeesuun Oromoo cabsuudhaaf tattaafachaa jira waan ta'eef tokkummaadhaan dura dhaabachuu qabnas jedhan. Naayimaa Umar waan qindeessite qabdi.
Qeerroon godina Iluu Abbaa Booraa magaalaa Mattuu fi naannawa ishiitti argaman hoggantootaa fi hayyoota keenya kanneen mana hidhaa keessatti shiraan dararamaa jiran bilisaan gadi hin dhiisu taanaan mootummaan Itoophiyaa mana hidhaa heddummeessee ijaarrachuu qabaa jedhan. Nuti qeerroo fi qarreen murtiin keenya falmannee hoggantoota keenya hiiksisuu yookaan wajjin hidhamuudha jedhan. Tuffiin mootummaan Itoophiyaa kan Abiyyi Ahmadiin durfamu kun biyyattii sana keessatti ilmaan Oromootiif qabu kan saba biroo irraa adda ta'u gochaaleen isaanii hedduun ni mirkaneessu. Kanaaf uummanni Oromoo kabaja isaan malu argachuuf hanga wareegamatti aarsaa barbaachisu cufa kafaluun qabsoo jalqabe hanga bilisummaatti finiinsuu qabaa jedhan. Hooggantoota mana hidhaa jiran kanneen akka Jawaar Mohaammed fa'aa, Baqqalaa Garbaa fa'aa gadi dhiisan yoo ta'e, uummata Oromoo akkasumas qeerroo Oromootii fi mana hidhaa dabalanii akka ijaaran hin barbaadan. Wanti nu eeggatu mana hidhaa banee waan hin jirreef, uummata Oromootii fi qeerroo fi qarree Oromoo hundumaa mana hidhaa bal'isanii akka nu ijaaran hin barbaadan. Maaliif hooggantoota keenya gadi dhiisan taanaan boris wanti nu eeggatu hidhaama waan ta'eef abbaan alangaa federaalaa Daadeen Gaddaa Adaanach Abeebee ibsa kennaniin hidhattoota Tigraay keessaa hidhuudhaa fi wallaallee uummata sana qabanyee kan nu jettee yaada kennitee turte. Garuu hooggantoota keenya kan isaan qabaniidhaan kan akka Jawaar Mohaammed fa'aa, Baqqalaa Garbaa fa'aa, Hamzaa Booranaa kan isaan qabaniidhaniif immoo kabaja dhabneeti tuffii uummata Oromoof qabanii gatii agarsiisuudhaaf isin jalaa hinee jechuutti kama akka yaada kootiitti yaadanii qabu. Sababa uummata Oromoo hin kabajnee fi maal buuftii jennee wanta yaadneef hooggantoota keessaniin warra sana immoo kabanyeeti kan qabnee hin dhiinne jettee yaadee Oromoon kabaja argachuun hammi qeerroos ta'u qarreen jaarsaaf jaartiin lafarra jiran hundumtuu du'ee dhumne hamma namni awwaalu dhibee namni tokkitti nafee reeffasaa allaattiin nyaatutti soo keenya itti fufuu qabnaan jedhaan. Mootummaan biyyattii bulchaa jiru artistoota Oromoo qaroo sabaa ta'an ajjeesuu, hayyootaa fi hoggantoota siyaasaa keenya hidhuun tokkummaa Oromoo fi eenyummaa uummata kanaa balleessuuf irratti hojjechaa jira. Kana ammoo uummanni Oromoo dura dhaabbannee harkatti fashaleessuun nurra jiraataa kan jedhu namni kun uummanni Walaayitaa tibba kana qabsoo kaasaniin hoggantoota isaanii kanneen jalaa hidhaman fincila kaasan akka jabaa finiinsuudhaan hoggantoota isaanii hiiksifatanii jiru. Nuti uummanni Oromoo maalirra jirra gaafiin jettu sammuu uummata Oromoo hundaa keessa naanna'uu qabaa jedhan. Dhumarratti qeerroon godina Iluu Abbaa Booraa irraa dubbifne kun nuti wanti nu eeggatu waa lama. Takkaa hundi keenya dhumnee badu, takkaa bilisummaadha waan ta'eef hayyoonni keenyaa fi miidiyaan keenya OMN kallattii nuuf kaaya. Nuti qeerroon kallattii isin nuuf keessaniin qabsoo keenya itti fufnaa jechuun dhaamsa isaa dabarfate. Qeerroon Oromiyaa keessa jiru hooggansi nu jiran kallattiidhaan miidiyaan OMN akkaataa itti adeemuun ta'u hooggansa ta'u karaa nu agarsiise maal gochuun akka malu hooggantoonni keenya warri achi jiran kun yoo isaan nu ajajanii maal gochuu akka qabnu akkaataa nu itti deemuu qabnu yoo isaan achi nu ajajanii immoo addanaa hojii waan nu rakkisuun qabu. Oromoon qabsoo jalqabee firii itti gochuuf fincila addaan hin cinneef of qopheessuu qaba jedhan qeerroof qarreen magaalaa Jimmaa irraa Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiif yaada laatan hooggantoota qabsoo Oromoo mana hidhaatti dararamaa jiran hidhaa irraa kan baasu mootummaa osoo hin taane qabsoo uummata Oromooti jedhani. Faayizaa Eliyaas. Qeerroo fi qarreen godina Jimmaa aanota garaagaraa irraa yaada isaanii OMN filatan uummanni Oromoo hogganoota qabsoo Oromoo kan akka obbo Baqqalaa Garbaa, obbo Jawaar Mohammadii fi kanneen biroo dabalatee sabboontoota Oromoo mana hidhaa keessa baafachuuf bifa qindoomina qabuun qabsichaa finiinsuutu barbaachishaa jiru. Uummanni Oromoo roorroo irratti aggaamamte tana ofirraa kaasuuf harka maratee taa'uu osoo hin taane qabsoo finiinsee mootummaa kana harka kennachiisutu irra jiraa jaane. Akka fakkeenyaatti uummanni Walaayitaa fincila jalqabe walitti dhaabuun hoggansa isaa hidhaa irraa baafate. Oromoon sabni wayyamni kun mootummaa kana harka micciiruu danda'utu irraa eegamaa jaan qeerroon magaalaa Jimmaa OMN bilbilaan dubbise. Qeerroon baay'een warri ija isaanii fuuldura deemaa turan akka jiranitti mana hidhaa jiramanii jiru. Kan akka biyya irraa kan godhamanii jiru. Kana biratti doorsisni amma maatii irrallee ni gahaa jira. Qeerroollee qofa hidhanii dhiisan hin jiru. Kanaaf hagichi hafee jiru mataa isaa walitti fide qabsoo bifa haarawaan falmachuu qabaa. Sajadu jennuun qaban jechaadha. Jalleen qeerroon ammoo hagni jiran jechaadha. Mootummaan biyyattii bulchaa jiru kun eenyummaa fi maalummaa uummata Oromoo kan hin beeknedha. Kanaaf ammoo qeerroon Oromoo qabsoo adda hin cinneef of qopheessuutu irra jira jaan qeerroowwan kunneen. Itti dabaluun fincilli guutuu Oromiyaatti akka finiinuuf hawaasni Oromoo iddoo jirutti gurmaa'ee mirga abbaa biyyummaa goonfachuu akkasuma of kabachiisuutu irra jiraata. Kana ammoo wal dhageettiin qabsoo jalqabe tarkaanfachiisuuf tokkummaa keenya itichuutu barbaachisaa jaan.
Uummanni Oromoo qabsoo isaa haaromsuutu irra jira kan jedhan qeerroon magaalaa Jimmaa mootummaan Itoophiyaa hogganoota gameeyyii mana hidhaatti dararaa irraan gahaa jira. Qabsaa'ota kanneen hidhaa irraa kan baasu mootummaa osoo hin taane uummata Oromooti. Kana ammoo uummanni Oromoo hubachuu qabaa jiru. Kanaaf ammoo qeerroon abdii murachuu hin qabu. Oromoon dogongora tare irraa hubatee akka sabaatti daran of jabeessuuf yeroon qabnus ammadha jechuun yaada isaanii kan kennatan. Rooroo akka sabaatti nurratti aggaamamte kana tokkummaadhaan yoo dura dhaabbanne qofa irraa aanuu dandeenya jedhan qeerroo Shawaa Bahaa irraa bilbilaan Oromiyaa miidiyaa neetworkiif yaada kennan hooggantoota qabsoo Oromoo dabalatee qeerroo jumlaadhaan mana hidhaatti dararamaa jira hunda isaanii bilisaa akka gadi lakkifaman gochuuf qabsoo karaa nagaa fi tarsiimummaa sakamte hordofuun sabaa fi sablammoota Oromiyaa keessa jiranis jalalaan ofitti qabnee mootummaa kana ofirraa qaarisuu qabna jedhani qabsoo karaa nagaa qofaan mootummaa afaan qawweetiin nagaa uummataa booressaa jiru kana jireenya isaa itti addeessuu dandeenya kanaafis muuxannoo jabaa qabna jedha qeerroon Shawaa Bahaa irraa bilbilaan nutti hime kun. Hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Jawaar Mohaammed dabalee hundumti isaanii yoo akka bilisaan gadi lakkifamaniif uummanni Oromoo qeerroon Oromoo qarreen Oromoo hayyoonnis ta'e namni kamtu namni maqaa Oromummaa himatuu fi sabaaf sablammoonni Oromiyaa keessa jiran kan afaan Oromoo dhagayaniif dubbatanis qeerroo Oromoo cinaa dhaabachuudhaan dhaadannoo wal fakkaatu qabsoo wal fakkaatu sa'aatii wal fakkaataa fi guyyaa tokkotti warraaqsa gochuudha qabsoo nagahaa ta'e gaggeessuudhaan warra uummataa fi hogganoota uummataa hayyoota uummataa hidheetiin nagaha booresse kana nagaha isaanii booressuu nuti qabsoo karaa nagahaatiin warra nagaha nu dhoorke kana nagaha isaan dhoorkuu qabna kana gochuudhaaf immoo qeerroo fi qarreen Oromoo hundumtuyyuu furmaanni ittiin hogganoonni keenya hayyoonni keenya fi qeerroo fi qarreen Oromoo mana hidhaatii ittiin baasuu dandeenyu waan dandeenyu hunda gochuu qabnaa jechuudha. Qeerroon kun itti dabaluun dhaamsa uummata Oromoo bal'aaf dabarsee